Akkamittiidhaaniti muuziqaa AI'dhaan hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla jechuudha guyyaa irraa. Kana jechuunis muuziqaa akkamittiidhaan AI'dhaan hojjenna yeroo jedhu gidduu kana sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Kan baay'achaa jiru muuziqaa AI'dhaan hojjetamedha jechuudha. Sirba afaan Oromoo gara Amaariffaa, Amaariffaa gara afaan Oromoo akkasumallee muuziqaa haaraa ta'an. Isaafis akkamittiidhaan akkaataatti hojjechuu dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Nagaa isin daganne akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Ruubeetek bakkuma jirtanitti nagaan koo isin haa ga'u jecha. Egaa akkuma beekamu chaanaalii kana keessatti yookiis akkaawuntii kana keessatti kan waliin barannu barnoota teekinooloojii, hojii onlaayinii fi seerota isaa akkasumallee haala yeroo kan keessatti argannudha jechuudha. Maarree kanaafis bakka seerchii yuutuubii keessanii deemuudhaan Ruubeetek jettanii seerchi gootanii kan isiniif dhufu kana kan jalqaba irratti isiniif dhufu loogoon isaa kana fakkaatu keessa seenuudhaan Subscribe gootu jechuudha. Subscribe gootanii haala viidiyoo isin hojjechaa jiru guutummaa hordofuu ni dandeessu jechuudha. Egaati warroonni viidiyoo kana duraan hojjedhee hin daawwanne bakka viidiyoo jedhu kana tuquudhaan viidiyoowwan kana dura isin darban ilaaluu irraas akkasumallee hojii onlaayinii kan ta'e kanammoo irraa hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Amma kallattiimaan akkamittiidhaan akka AI'dhaan muuziqaa hojjechuu dandeenyu waliin baranna jechuudha. Amma kallattiimaan gara barumsaatti seenneerra. Jalqaba irratti gara Chrome appilikeeshinii keessanii deemuudhaan bakka seerchii irratti Suno AI jettanii seerchii gootu jechuudha. Suno.com yookiis Suno AI rakkoon qabu Suno.com jennee seerchii goona jechuudha. Suno.com jettanii seerchii gootu. Kana booda yeroo haala kanaan isinii fidu Sunoon kunoo kanaadha jechuudha. Loogoon isaa kan kana fakkaatu al tokko ofirra tuqxu jechuudha. Sanaa booda kunoo haala kanaan isinii fida. Sanaa booda sign up isinii fida jechuudha. Isinis seenuudhaafi bakka sign up jedhu kana tuqxu jechuudha. Kunoo bakka xiyyaan isinitti argisiisaa jiru. Bakka sign up jedhu kana inni tuqxu jechuudha. Sanaa booda yeroo haala kanaan isinii fidu bakka Google jedhu yookiis bakka mallattoon Google ta'e yeroo loogoon isaa jiru bakka xiyyaa isinitti argisiisu kanarra al tokko ni tuqxu. Warroonni iimeelii hin qabne immoo bakka kana bakka foon nambarii kanarra seentanii lakkoofsa bilbilaa keessatti naqattanii seenuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iimeeliidhaan seenaa waan hin ta'eef kan jalqaba irraa yookiis kan itti maraa jiru kana jechuudha. Googilii kana bakka jiruun tuqaa jechuudha. Sanaa booda iimeeliin bilbila koorraa qabu naaf fida. Ergaan bakka sana tuqee sanaa booda yeroo inni kana naaf fideedhu iimeelii koorran tuqadhaa jechuudha. Iimeelii koorran tuqadhaa. Kunoo mana seensaaraa jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fidu jechuudha bakka kanatti maan jedha asti ji'a guuttuu dee'idha guyyaa guuttuu yeeredha. Waggaa 18 ol ta'uu qaba waan ta'eef kana waggaa 18 ol gootu jechuudha. Kana waggaa 18 ol ta'utti 2000 guyyaa rakkoon qabu akkuma argiteetti guutuu dandeessa jechuudha. Guyyaa akkasumatti goonna. Ji'a akkasumatti goona rakkoon qabu. Sanaa booda erga kana guutnee xumurree booda bakka continue jedhu kana tuqnaa jechuudha. Bakka continue jedhu tuqnaa. Ergasii gara fuulattaanu kanatti nu dabarsaa jechuudha. Amma haala salphaa ta'een akkaawuntii Suunoo banannee jirra jechuudha. Amma kallattii mana akka barbaannetti muuziqaa generate gochuu dandeenya jechuudha. Muuziqaa fedha keenya generate goonee sooshaal miidiyaa qabnu irratti gadhiifachuu ni dandeenya jechuudha. Isaa kana fakkaata jechuudha. Warreen kunneen warreen isinitti argisiisu kun muuziqaa kana dura generate ta'anii namaan jechuudha. Kanaaf amma akkamittiidhaan akka ofii keessaniin gochuu dandeessan isinitti himaa. Kana gochuudhaafis bakka itti maree isinitti argisiisaa jiru yookiis bakka xiyyaarraa kaasee isinitti argisiisaa jiru kanarra al tokko ni tuqxu jechuudha. Jalaan kan sadaffaarra jiru jechuudha. Kan sadaffaarra jiru irra tuqxu. Ergasii haala kanaan yeroo irra tuqxan akkaataa kanatti isinii fida. Sanaa booda bakka anitti maree isinitti argisiisu kana jechuudha. Bakka kana keessatti walaloo dura qopheeffattu jechuudha. Walaloo irratti hojjechuu barbaada yookiis barreeffama isaa qopheeffatanii lafa keettu jechuudha walaloo isaa. Bakka lammataa kanarratti immoo istaayilii maaliin akka hojjechuu barbaaddan hin filattuu jechuudha. Egaa walaloo isaa qopheeffadhee waan hin jiruuf bakka jalqabaa kanarratti
walaloo isaan filadhaa. Walaloo isaa filadheera waan ta'eef koppii godhadheera. Peestiin godhadhaa jechuudha. Peestiin godhadhaa. Sanaa booda kan lammaffaarra jiru kana jechuudha ammoo bakka istaayil jedhu kana ammoo tuqxanii istaayilii barbaaddan kan fedha keessanii filachuu dandeessu jechuudha. Kan fedha keessanii kan isinii tole istaayilii jaallattan filachuu dandeessu jechuudha. Amma akka kootti diiskoon filadhaa. Ergan diiskoo filadhee teempoo isaa 127 godhadhaa. Tiraanispoosii isaa ispoosii immoo 4 godhaa. Akkasumallee immoo sagalee maaliin akka inni jedhu jechuudha. Sagalee dhiiraa yookiis sagalee shamarran jechuudha. Kanaafis meeliin jedhaa. Meel vookaalii jechuudha. Isinis kanaafi kan fedha keessanii filattu meel vookaalii. Sanaa booda voiisii kan barbaaddan kan fedha keessanii filattu. Ani akka fakkeenyaatti gitaaran filadhaa. Gitaarii fi biraasii jechuudha. Gitaar biraasiin filadhaa. Akkasumallee koordii isaa immoo diin filadhaa. Dii maayinii jechuudha. Koordii diin filadhaa. Isin addana irratti akka kanatti filachuun isinitti cimachuu danda'a jechuudha. Sababan xiqqoo haala muuziqaa kana beekuudhaaf haala kanaan filee. Isin garuu akkasumatti diiskoo, reegii, walloo, wallaggaa, shawaa jettanii kan fedha keessanii filachuu dandeessu jechuudha. Sanaa booda ergaa haala kanaan filanneeti kan itti nuuf aanu song taayitil kan jedhu kana jechuudha. Maqaa barreeffannee kennaa akkuma fakkeenyaatti waamtee tokkoon godha. Akka fakkeenyaatti muuziqaawwan hin jedhaani. Sanaa booda ergaa haala kanaan hojjettanii xumurtanii booda bakka kireet jedhu kana al tokko tuqxu jechuudha. Bakka kireet jedhu kana al tokko tuqxu. Sanaa booda jenereet isiniif ta'a jechuudha. Kun akkuma argitan jenereet naaf ta'aa jira. Hanga inni jenereet ta'u hin eegnaa jechuudha. Kun argaa irra jenereet ta'aa jira. Hanga inni jenereet ta'ee xumurutti hin eegnaa jechuudha. Kun akkuma argitan jenereet naaf ta'ee jira jechuudha. Mee banee dhaggeeffadhu. Lama hojjetee mee kanuma jalqabarra jiru kana dhaggeeffannaa jechuudha. Kan jalqabarra jiru kana mee banee mee haa dhaggeeffannu. Hundee jiruutiyaa sifaanuu jiruuntiyaa sidarraatee ijjikiyaa gootunaaf bareechi guyyaa fi halkan kiyyaa yaa ibisituu jiruutiyaa bakka ati jirtu barbaadiyee kan dhabee akkuma. Muuziqaa akkana fakkaatu haala ajaa'ibaan nuuf hojjetee jira jechuudha. Egaan akkaataa daawunlood gootanii utuu isiniif hin himin dura namoonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuun akkasumallee laayik gochuudhaan na jajjabeessaa akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer godhaan isiniin jedha. Egaatii daawunlood gochuudhaaf bakka tuqaa 3 kanaa ni tuqxu jechuudha. Bakka itti maraa jiru kana al tokkoof ni tuqxu. Erga sarara tuqxanii booda yeroo haala kanaa isiniif dhufu daawunlood kan jedhu gara gadii jiraanii. Sanaa booda kan hin xiyyaara isiniif kaa'u kanarraa daawunlood bakka jedhu ni tuqxu. Erga isarra tuqxanii booda bakka itti isinii baru maapsirii aayudoo kan jedhu kanarra al tokko tuqxu jechuudha. Bakka xiyyaan isin argisiisaa jiru kanarra al tokko tuqxu. Erga inni haala kanaan isinii fidee booda erga tuqxanii
isa jala download anyway kan jedhu kanarra tokko ni tuqxu jechuudha. Yookiis bakka xiyyaana irra isin argisiisu erga irra tuqxanii booda muuziqaan kallattiimaan gara gaalerii keessanii yookiis gara faayila keessatti daawunlood ta'a. Kun akkuma argitan daawunlood naaf ta'ee jira jechuudha. Eegaatii barnoonni guyyaa har'aa kana fakkaata. Hanga barnoota dhufuu walitti deemnutti nagaan naaf tura. Chaanaalii kana sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan na faana bu'aa isiniin jedha. Hordoffii gaarii isiniif haa ta'u.